wanni inni addunyaarraa dhagahuu jibbuu nama tokkoome jechuudha. Nama tokkoome dhiisi paartii isaa keessa. Paartii isaa keessa yoo namni nagaa lallabu jiraate, yoo namni waa mari'annu juu jiraate, wannummaan inni jibbu addunyaa tanarraa mariidha jechuudha. So wanni inni jibbu sun isaan hafne osoon in oolin, osoon in bulin hayyoonni biyya wal mari'achuun isaanii ni yaadatamaa jechuudha. Eega isaan wal mari'atan hirribni kana ijarran baane siin jedhan. Sabboontonni oduu nuun ga'u hirribni ijarran baane jan sheeytaanticha sii gale. Maaliif ammanumaatu waan haaraa fide jan sii gale deengadda wali qabeeti wadalloota saasa wali qabeeti yoon an badees ana qofaa bade isinitti hin fakkaatini qilleensi addeemu kun isin hunda qabeenya keessan maatii teessan fuudhee kutaa cidhiinnattanii na duuba dhaabbattan taanaan waliin galmageenya na duuba garagaltan taanaan an xayyaara bitadheetiin jira biyyaan fedhettiin bararuu danda'a kan qabanii mataa raamuran kan qaqqalanii sinii jeeti gartee khaadiree wali qabate tana waarningi itti kennaa oolee jedhan si gale. Maaliif ni beeka hayyoonni hoggii mari'atan waan itti aanu waan dhufu si gale ni beekaa jechuudha. So waarningi itti kennaa oolee jedhan si gale. Saniifu ummanninis isarra deebisee jan dubbi. Akkana laawwanni isinirraa barbaannu keessattuu warroottan inni mariisisu warroottan koree jiddu galeessaa keessa jirtan. Badii tana hunda kan fide nama dhama qabu hunda kan keessaa yaase nama dhageeffachuu dide nama barruun isaa dhama qabdu jechisaa dhama qabu namni dhageeffatu nama amansiisuu danda'u hunda yaafteeti gartee wali nama guutuu diinanu goote. Maal nu qofa bileem gootaa jedhanii firraatti deebisan jedhan akkana jala dubbadha waa takka harkaan qabu kana namichi sodaataadha laa beekaa isin sodaachisa malee beekaa ija gurguddoo san manatti ol isin naqee isin baasa malee wallaahi sodaata dhugaan isin himan lola Tigraay irra ni beeytan gaafa lolli Tigreen lola bante siree jala dhokatee dirqiidhaan Isaayyaas boosi duubaan jiraan maraatiin inurraa us jee Isaayyaas ka dhiibee lola sanitti akka inni gartee onnee godhatee lolasan wanta godhu haga gartee maqalee seenanitti namannee jechuudha. Nama akkasiiti. Amma dhumaatu lolaan bana maarreen godhaa kan jiru kana nama isan beeyneetu gartee mee haa banu. Isin hundi ni beeyta. Beekaa ijaba baasa malee ni kijiba. Ummanni ammaas wanni isaa wajji baddan hin jirtu. Isumaa kophaa bada malee. Maaliif aangoo isin qabdan nuti sirri beeynaa jechuudha. Namni aangoo qabu biyya san keessa isa malee hin jiru. Yoo namni waa murteesse ni hinaafa. Yoo aangoo waajjira keessa waajjira inni aangoo sii kennee kana keessatti yoo waa murteessite ati eenyu taatee waa murteessite jedha dhufe. Amma qaallitti harmallitti adaanee janiin tana karaa kana isii ijaaru jira isiniif fakkaatti. Isin dhayxeetuma footoo haati malee yoo isa duuba waan takka goote. Maal asii qabda qushaashtichi yee akka ijoollettuma jedhan si gale. Lubbuudha nam tokko aangoo hin qabu. Ni beeytan aangoo isin qabdan nuti warri isin keessa jiru sirri beeyna aangoon isin qabdan hin jiru wanni isin murtee kennuu dandeessan hin jiru. Yoo bade kophaasaa bada malee wanni inni imma isiniin sodaachisuu eegale. Waliin banna je'ee gartee isiniin sodaachisuu eegale tun kijiba saatii kijiba huffeedha jalaan fuudhinaan isiniin jedha si gale. Ummanni biyyattii guutuun eenyu rakkoo qabu eenyu abbaa rakkoo akka ta'e eenyu gartee tokkummaa sabaa kan feene ni beekaa jechuudha. Waywaata isinitti waywaachuu jirtan guutuu quba qabanii jechuudha. Aboo namaa naa mari'annu nama haa dhageeffannu lakki mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchanii jettanii akka isinitti waywaachuu jirtan quba qabaa jechuudha. So arra gabbahe amma ajandaa haaraa uumuu deeman dhageeffadha. Namichi ajandaa haaraa uumaa jee ibsa kennee jira jechuudha. Keessaan itti dubbatee jira jechuudha. Maal godhuu deeman amma Oromoo fi Amaarika walis seenu Amaara Oromoo arrabsiisuu yaani jechuudha. Ajandaa kanaa kennamee jechuudha. Yoo Amaara gabbee Oromoo arrabsu arkitan ergamaadha.
Yoo Oromoo gabbee Amaara arrabsu arkitan ergamaadha. Saba kana lamaa yoo wali buufne malee chaansiin kaardiin inni harkaa qabu sanii jechuudha. Ammatan inni dhumarratti gartee dirqamatti kenne sigale akka taane waliin naqu qabna. Akka taane gartee jara gartee jarri wali fidu jiru kana adda diigu qabnarratti gartee ajajatti kennee bahanii jiranii wali yeroo gabaabduu keessatti arkuuf teessa waan inni isiniin jedhe. Takka Amaara gatu taalee Oromoo arrabsee nama ajandaa uumuu arkuuf teessan takka Oromoo gatu taaltee Amaara arrabsitee warra aangoo qabu waan kana godhu arkuuf teessanii jechuudha. So kana irratti dheengadda wal mari'atanii sigalee tokkummaan kun diigamuu qaba. Osoo nuti isin eessa jirtaniiti. Osoon isin maal gootaniiti namni wal dhagahe. Maaliif namni eega mariin sun geggeeffamte biyya keessaayis hafuurri walitti urgaa'uu eegale. Namni buna wajji dhuguu eegale. Sijaaraa gabbee walirraa qabsiifachuu eegale. Hay maaltu deemaa jira waliin je'ee mari'achuu eegale. Namoonni gartee wal dhagahuu eegallaan kuyyaaddoo guddootti taheeti ajaja kanaa dabarsee jechuudha. Laala obboleeyyan kiyya. Tanaafi mariin barbaachisa jennaan. Tanaafi namni mari'ate gartee mari'ataan kasaaraan qabu wanni jennuuf tanaa jechuudha. Sigale. Kun gartee ummannummaan kun akkam taana je'ee guyya tokko wal mari'annaan kun kutee jira naayisi. Wanni inni madura hanganaan ga'eewu nama wali buuseeti. Wanni inni amma hangamma amata hanga kana bulcheenu nama wali buusee gartee nutiis gartee jijjiiramaan dhufa jennee abdii murachuu dinnee isa jala ciccinnee Oromoo teenya kana jennee marmeela udaanii ana isa baafnee udaan kana hundarraa xaraynee gartee rarra'ee as gahee jechuudha. Sigale saniifu ummanni keenya amma dammayxanii maaltu deema maaltu dhufuu ta'a sigale dammaqiidhaan sigale informationa walii dabarsuu miidiyaa irrattis wal dhageeffachuu wal jala deemu laal sabni keenya maal na fayyade mootummaan kun maal na fayyade warri mootummaan kun mootummaa Oromooti maarree si dhufuu ta'a mitirqishoo si dhufuu ta'a miiliyyoo si dhufuu ta'a jaa ummata burjaajee isaa jenni amma manguddoon hundi gayyaatee jirti. Jaawaru marra gayyaatee jirti jechuudha. Amma waa'ee laga diimaa dhiisa waa'ee gurbaa diimaa malee. Sigale. Jaawar irra gabbaanii jiranii jechuudha. Jaawar arrabsa, jaawar xiqqeessa. Jaawar arrabsa, jaawar xiqqeessa akkana godhaa jaanii karoorri kennameeti. Sigale. Gabbaanii jiranii jechuudha. Jaawar arrabsa jaawar xiqqeessa ja'aniiti gartee karoorri kennamee gabbahanii jiranii jechuudha. Saniifu ummanni keenya sirritti dammaqaa if eeggadhaa tokkummaa keessan jabeessa sabaa sablammii wajji Oromoon Amaara arrabsitee waan harkattu hin qabdu. Awwaanin jala muree isiniimu Amaara balaaleeffattee Amaara arrabsitee Amaara maarree gootee mitirqishoo gootee gammachuu yeroo saniitiif aara gartee si jiru san bahuu yoo taati malee waa takka wanni ati harkattu hin jiru jechuudha. Injifannoon tee tokkummaa kee keessa jira jechuudha. Wanni inni balleessuu barbaadu sheeyxaanni wanni inni gartee diiguu barbaadu tokkummaa gartee bu'uraan nama bu'ura Oromoo gosa waliin naqu jiruutu sabaa sablammii wajjikaati waltaatu si hayyama. So ummanni keenya dammaquu qaba jechuudha. Dammaqee sirritti waan informationa keessoo dhufu kan nuti isinii kenninu sirritti hordofuu qabdanii jechuudha. Sirritti hordofuu qabdan. Eegaa gartee hayyoonni biyyattii bahanii wal mari'atan hirribni irraa galee jira. Waan hin taane musiibaa guddootti bu'e jechuudha. Barjawween sirritti itti beekaa bar. Buloona kana takka takkatti irraa hiiku jira jechuudha. Takka takkaan taa'ee gomma irraa hiiku jira. Gomma irraa hiike takka takkaan akkanatti irraa hiiku jiraan siin jedhe. Sigale. Hayyoota hangas ga'uusan walii qabanii fidanii mari'achiisuun hooggantoota riphee hooggantoota diiyaaspooraa, hooggantoota koomunitii, hooggantoota sabaa sablammii guutuu san fidanii mari'achiisuun
Sigale, what is the next namni waa beeku maaltutti aanaa sirri beekaa jechuudha. Namni waa beeku maaltutti aanaa sirri beekaa jechuudha. So saniifu amma maraatee jira, amma if jibbee jira. Laal tanatti muddu qabna malee tokkummaa gartee maarree miixiqqishoo amaarri kanaa miiliyyoon akkana adeero amaara namni abiyyi caalaa jaareen jiru. Anjala mureetiin siima. Saba tokko kan jaartuun seenaa isaati, afaan isaati. Seenaa amaaraa tan gartee wayyaaneen dhuftee waggaa meeqa dargiin balleessee wayyaaneen awwaalte. Janaazaa salaatee namni awwaale. Namni awwaala keessaa dhadha'ee baasee Minilik tolchee masaraa kaa'ee isaa jechuudha. Sabni tokko seenaan isaa jiraachuu maaliin beeka? Afaan isaa, aadaa isaa, hayyoota isaatii jechuudha. Sigale. Afaan Amaaraa, afaan Afrikaa naa ta'uu qaba jee pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee keessaan Afrikaa guutuun gaafa dhufte afaan Amaaraa akkamitti afaan Afrikaa goonarra mari'atanii jechuudha. Oromoon ammoo afaan Oromoo qofa afaan federaalaa naa godhii jee waywaatu jira jechuudha. Mee wahuma inni godhe haalaallu osoon hayyoonni keenya meeqa jiranii osoon beeytonni keenya meeqa jiraniiti masaraa keessatti jara san ijaaree jechuudha. Mee seenuma Oromoo takka mee wahuma godhe takka as kenna. Afaan shan afaan federaalaa godhuu deemnaa je. Afaan Soomalee, afaan Tigree, afaan Amaaraa, afaan Oromoo jeen lakkaa'e. Jarri kun takkaatu afaan Oromoo, afaan Keenyaa, afaan federaalaa hanuu ta'u jedhanii qabsaa'anii beekanii jechuudha. Inni maal godhuuf? Oromoo kana busheessuuf, gaafii Oromoo tana gadxiqqeessuuf. Sigale waan san dalaga sanuun goonee jechuudha. Ozoon san hin godhina afaan Amaaraa akka afaan Afrikaa ta'uu itti hojjechuu jira jechuudha. Dabarsee amma Araboota hunda maallaqa falee hajjii keessatti afaan Amaaraatiin akka lallabamu. Barana hunda lallabamee jira jaan warri hajjii dhaqe uggii himan. Sigale sadarkaa sanitti afaan jaraa guddisu jira jechuudha.